Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun yuutiib chaanaalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan saabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Iccitii viidiyoo saalquunnamtii Ikwaatooriyaal Giiniitti miliqee bahee duuba jiru. Viidiyoon saalquunnamtii Ikwaatooriyaal Giiniitti miliqee bahee fi uummanni addunyaa salphina jechuun taajabee tarii wal'aansoo aangoof taasifamu ta'uu mala jedhame. Torban lamaan darbee viidiyoowwan baay'ee 150 hanga 400 ta'an aangawaan mootummaa waajjiraa fi bakka birootti dubartoota garaagaraa waliin saalquunnamtii yoo raawwatan mul'isu qoodamee jira. Viidiyoowwan miidiyaa hawaasummaa irratti qoodaman uummata biyya Afrikaa xiqqoo kanaa fi biyyoota kaan keessa jiran rifaasisee jira. Dubartoonni baay'een viidiyoo isaanii waraabamee haadha warraa akkasumas namoota warra aangoo qabaniif dhiyeenyaa qabanidha. Inumaa muraasni Baaltaazaar Ivaang Ingoogaa saalquunnamtii yeroo raawwatan akka waraabamaa jiran ni beeku. Nama kana maqaa isaa Masoo Beelloo jedhu. Kunis kan inni jedhamee fi bareedina isaa fi jedhameedha. Haa ta'u malee Ikwaatooriyaal Giiniin biyya miidiyaan walabaa keessa hin jirre waan ta'eef waan kana hunda mirkaneessuun ni rakkisa. Wanti jedhamaa jiru tokko garuu viidiyoon kunneen kan gadhiifaman namicha viidiyoo kana keessa mul'atu gatii dhabsisuu fi kan jedhudha. Aangaan Ikwaatooriyaal Giinii dubartoota hedduu waliin ejjeera jedhamee aangoo irraa ari'ame. Aangaan olaanaa mootummaa Ikwaatooriyaal Giinii dubartoota lakkoofsaan hedduu ta'an waliin ejjeeraa yookaan sagaagaleera jedhamee tibba kanaa ijoo dubbii miidiyaa hawaasummaa ta'ee jira. Kan hordofuun aangoo isaa irraa akka ari'amu ta'e. Namni gaa'ela qabuu fi abbaa ijoollee ta'e maqaan isaa Baaltaazaar Ivaang jedhamu kun ministeera maallaqaa Ikwaatooriyaal Giinii keessatti aangaa olaanaa kan ture yoo ta'u, waajjira keessatti dubartoota garaagaraa hedduu waliin saalquunnamtii raawwatuu viidiyoowwan agarsiisan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamanii jiru. Viidiyoowwan saalquunnamtii namni kun yeroo dubartoota garaagaraa waliin taasisu irratti waraabaman Ikwaatooriyaal Giiniitiin alattis miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'uu hordofee pirezidaantiin taanaa biyyattii waajjiraalee mootummaa keessatti namoota gochaa akkasii kana raawwatan irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatu ibsuun akeekkachiisa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Baaltaazaar viidiyoowwan saalquunnamtii kunneen osoo ifa hin bahin dura yakka malaamaltummaan shakkamee mana hidhaa Bilaak Biich jedhamu magaalaa guddoo biyyattii Malaabuu keessatti argamutti hidhamee kan jiru yoo ta'u, hanga ammaatti dubartoota hedduu waliin ejjeera jedhamu ilaalchisee deebii kennee hin qabu. Aangaan pirezidaantii kun biyyattii Teewudoor Obaang Niyoogoomaa waliin firooma kan qabu ta'ullee viidiyoowwan kunneen ifa bahuu hordofee xalayaa pirezidaantichi mallatteessaniin aangoo irraa ari'amuun ibsamee jira. Lammiileen Ikwaatooriyaal Giinii biratti miidhagaa ta'uun isaa kan himamuuf Baaltaazaar Ivaang sababa miidhagina isaatiin maqaa Masoo Beelloo jedhuun beekama. Namni kun dubartoota dhibbaan lakkaa'amaniif haadhotii warra aangawoota waliin osoo walquunnamtii raawwatu viidiyoon waraabee miidiyaa hawaasaa irratti ifa bahuun isaanii biyyattii keessatti ijoo dubbii ta'uu irra darbee mootummaan akeekkachiisa kennuu irraa darbee tarkaanfiiwwan biroollee akka fudhatu taasisee jira. Viidiyoowwan kunneen muraasni gocha saalquunnamtii waajjira ministeera maallaqaa biyyattii keessatti waraabamedha. Gariin viidiyoon kun gadhiifamuu fi Baaltaazaar aangoo irraa ari'amuun mootummaa biyyattii pirezidaantii itti aanu ta'uuf aangoo qabachuu danda'u waliin akka aangoo hin qooddanneef jedhanii kanneen amanan ni jiru. Abbaan Baaltaazaar Ivaang Nugongaa waggoota 45f pirezidaantii Ikwaatooriyaal Giinii kan turan maanguddoo Teewudoor Obiyaang Nigo'aa bakka bu'u jedhamee eegamaa ture. Malaamaltummaa fi saalquunnamtii ilma isaa Baaltaazaar irraa kan ka'e amma aangoo ilma pirezidaantii fi itti aanaa pirezidaantii biyyattii Teewudoor Obiyaang maangoo harkaa akka galuuf waan carraa banu fakkaata. Itti aanaan pirezidaantichaa hojjettoonni mootummaa bakka hojiitti saalquunnamtii raawwachaa qabaman tarkaanfiin cimaan akka isaan mudatu akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Itti aanaan pirezidaantii kun hojjetaan mootummaa kun irratti tarkaanfiin saalquunnamtii raawwachaa Itti aanaan pirezidaantii kun hojjetaan mootummaa hojiirra saalquunnamtii raawwachaa yoo qabame
kamiyyuu seera naamusa cabseera jedhuun hojii irraa akka dhorkamu himanii jiru. Manneen murtii fi waajjiraalee ministeerichaa keessatti kaameeraan nageenyaa akka kaa'amuu ajajee jira. Kunis gocha safuu fi seeraan alaa ittisuuf. Ibsi waajjira itti aanaa pirezidaantichaa irraa bahee akka jedhutti murteen kun kan murtaa'e viidiyoon suuraa biyyattii maqaa balleessaan bal'inaan tamsa'uu isaaniiti. Pirezidaantiin biyyattii obbo Ingoogaaf eessuma wasiilaa ta'uuf inumaa namichi dubartoota hedduu waliin sagagalaa ture pirezidaantii biyyattii bakka bu'uu mala jedhamee nama yaadamee ture. Pirezidaantiin Ikwaatooriyaal Giinii Obiyaang jedhaman erga bara 1979 aangoo irra jiru. Waggaa dheeraaf aangoo irra turuun dorgomaa hin qaban. Maanguddoon ganna 82 biyya isaanii dinagdeen guddisanis hammi ba'aa biyyattiin qabdu akkaataa dinagdeenis rakkoo seenaa jira. Uummata biyyattii keessaa miiliyoona 1.7 kan ta'an hiyyummaa keessa jiru. Muraasni garuu akkaan dureeyyiidha. Jireenya qananii jiraatu. Fakkeenyaaf filmii pirezidaantichaa kan amma pirezidaantii ta'anii hojjetaa jiran yeroo tokko haguugduu harkaa Kiristiyaalaan miidhagee fi doolaara 275 baasu bitatanii turan. Haguugduu harkaa kanaa weellisaa beekamaa US Michael Jacksontu godhataa ture. Akka gabaasa USA'tti bulchiinsi pirezidaantii Obiyaang ajjechaa fi dararaa dabalatee sarbama mirga namoomaan haalaan qeeqama. Filannoon yeroo darbee Ikwaatooriyaal Giiniitti adeemsifamuuf paartii mormituu jabaan hin turre. Rogeeyyiin ni hidhamu, biyyaas ni ari'amu. Biyyattii keessaa siyaasni karaa dhoksaan aangoo itti goran barbaadudha. Dhimmi obbo Ingoogaas kanarraa fagoo miti. Hoogganaan eejensii qorannoo maallaqaa biyyaalessaatti kanneen maallaqa dhoksanii biyyaa baasan ni qoratu. Garuu isaanumtuu qoratamaa akka turan ifaa ta'ee jira. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4. Fuudhaa fi heerumni nama hundaa biratti haa kabajamu. Sireen fuudhaa fi heerumaas qulqulluu haa ta'u. Waaqni ejjitootaa fi sagaagaltoota irratti ni muraatii jireenya keessan jaalala maallaqaa irraa jabeessaa eeggadhaa. Inni qabdan isin haa ga'uutii jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaafiyyuu fuudhaa fi heerumni nama hundaa biratti kabajamuu qaba. Sireen fuudhaa fi heerumaas qulqulluu ta'a. Waaqayyo akkuma qulqulluu ta'ee isinis qulqulloota ta'a.